Hordoftoota BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii irraa darbu ka guyyaa irraa ammaa eegalee biragaa. Sagantaa kanaan jiruuf jireenya weellisaa gameessa Oromoo Nuhoo Mahammad Goobanaa yaadanna. Jireenya baqaa Jabuutii haga Kaanaadaatti miiltoo Nuhoo ka ture aartist Elemoo Alii. Ije takkallee du'aan inni godhatu bilisummaa saba isaati. Nagaya tokkummaa jaalala jeeqamni tokko kun jirratti sila akkas taatee gammachuun isaa kan qabdu. Ijoollummaatti ka waliin guddatan Aadde Sa'aadaa Faaraa waa'ee Nuhoo waan jedhan. Muuziquma kana durumaan hawwiinsa haasaa faadhawee osoo xiqqaa jechuudha. Tapha kana baasamee ittuma guddate. Barootudhuma aartist Nuhoo fi sirna gaggeessaa isaas isin biraan geenya Hangalaanaa Balaa nu waliin tura. Artistiin Oromoo gameessi Nuhoo Mahammad Goobanaa umurii isaa ganna 74tti addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Sirboota qabsoo bilisummaatiif uummata dadammaqsan akkasumas tokkummaa lallabuun ka beekamu Nuhoo Goobanaa waggoota muraasa darban dhukkubsatee wal'aanamaa ture. Nuhoo Mahammad Goobanaa eenyu? Maatii olaanaa seenaa jireenya isaa akka armaan gadiitti qindeesseera. Magaalaa Dirreedawaa Qafiiraa ganda gaaraatti abbaa isaa obbo Mahammad Goobanaa fi haadha isaa Faaxumaa Adamirraa bara 1940 keessa dhalateen weellisaa Nuhoo Goobanaa. Qafiiraatti Nuhoo wajjin guddachuu kan himan amma magaalaa Dirreedawaa kan jiraatan Aadde Sa'aadaa Faaraa Nuhoon daa'imummaarraa kaasee fedhii fi qalbiinsaa hundi sirba qofa ture jechuun yaadatu. Wannuma kana katee muuziquma kana durumaan hawwiinsa haasaa faadhawee osoo xiqqaa jechuudha. Tapha kana baasamee ittuma guddate. Otuma jiruuti gaafa galtee Mangistuu Hayilamaariyaam biyya qabachuu deemu gaafa.
addaatti gaafatamus ani hin barbaadu biyya kootiin deemu asumatti duunaa wayyaa nu asumatti yoon xeen addaa miitiin buna dhugee fayyaan biyya kootitti jiraadhee biyya kooti irratti yoon awwaalanii naa wayya jedhee mana yaalaa biyya alaastittis yaalamuu akka hin barbaannedha kan dubbataa ture jechaadha. Gaggeessaan isaa ka xumuraa yoom ta'a? Sirni gaggeessaa isaa akkam ta'a? Waa'ee kana waan muraasa. Sirni gaggeessaa isaa haala sadarkaa isaa eeggatee fi inni akka Oromootti immoo bareechinee awwaalcha isaas haa tolchinu jennee waliin marannee yeroo artiistoonni jiranii nama kana sirna addaatiin bakka Oromoonni bal'inaatti argaman isteediyeemii Adaamaatti ganamas ganfaa goonee fi sana booda maarshaal baandiitiin bareedee akka gara sirna awwaalchaatti akka deemuuf yaadamaa jira jechuudha. BBC Afaan Oromoo artiist Noof Jannata maatiif jaallattoota isaaf jajjabina hawwaa sagantaan keenya har'aas wallee isaa kanaan xumurra horaa bulaa deebana. Guyyaa bakka kantoo nafiinatti kootu nan irraanfatin.